Obbo Baarik Musammaa hospitaala Turkii yaalaaf seenan. Obbo Baarik Musammaa yoota muraasan darban Kaayiroo irraa kakaan gara Turkii deemutti xiyyaarri karaa badee Itoophiyaan baaseera jechuun komentiin garaagaraa fi yaadota garaagaraa isaan irratti ka'aa ture. Edal kan xiyyaarri Itoophiyaa keessaa fuutee hospitaala fi yaadota garaagaraa isaan irratti ka'aa ture. Edal kan xiyyaarri Itoophiyaa keessaa fuutee hospitaala Turkii keessa buusuun gabaafamaa jira. Miidiyaan keenyas ka gabaasee Obbo Baarik Musammaa Itoophiyaa irraa edal kan keessa ka'uudhaan guyyaa har'aa Turkii keessa hospitaala seenuun suuraawwan dooftoraa waliin jiru gadhiifamaa jira. Obbo Baarik yaala isaanii barbaachaa fi mala isaanii gara Turkii kataa'isan edal kan yoo ta'u maalirra ga'u lubbuu isaanii hamaaruu kanneen jedhaa jiran jiru. Rabbiin fayyaa keetti si haa deebisu abbaa miskiinaa jechuunis kawaamaa jiran jiru. Ji'oota darban kana keessa raboota gurguddoo sobaan maallaqa funaaneera dhukkuban qabu jechuun ka keessummeessaa ture. Miidiyaan keenya dhiyeenya kana gaaffiif deebii faana taasise qaba. Yaa Obbo Baarik Musammaa wantoota isin irratti adeemaa jiru gochoota sobaa jedhamu kun akkam jennee ka gaafanne an dhugaa dhukkubsadheeraa jedhan dawaa barbaaddachaa wantoota na barbaachisu gara Turkiif deemu piroosesii irra jira jechuun deebiin deebisan. Dhiyeenya kana namoonni garaagaraa Obbo Baarik Musammaa nu shawwadeeraa jechuun ka dubbatan isaan garuu dhukkuba koo dhiyeenya kana namoonni garaagaraa Obbo Baarik Musammaa nu shawwadeeraa jechuun ka dubbatan isaan garuu dhukkuba koo rabbitu narra kaa'ee malee an ofirran keenyee jedhan dawaa dhukkuba koo barbaachuuf gara hospitaala Turkii maleera jechuun hospitaala Turkii keessaa ka dubbatan yaalaaf amma hospitaala seeneeraa jedhan akka rabbi lubbuu koo hambisee dhukkuba koo irraa na baraarutti du'aa inaa kadhaa kanneen natti mufattanis dhiifamanaa godhaa jechuun gaafatan. Obbo Baarik yeroo hospitaala Turkii gaan hospitaalota keessatti doktoroota jajjaboon simataman namoota achi keessa jiranus kanneen afaanii kun gargaaru jedhamanii abdatamanis ni jiru. Obbo Baarik Musammaa akka dhaamsaatti kakaasan keessaa kanneen kaabaaf kibbaa kanneen bahaaf lixaa Oromoon nafaan kana dhageessan hundumtuu du'aa inaa godhaa jedhan dhukkuba koorraa akka na fayyisuuf akka nagaan yaalamee gara yaada koof biyya koottiif maatii kootti nagaan deebi'utti du'aa inaa godhaa jechuunis waamicha taasisan. Egaa Obbo Baarik Musammaa yaalaaf dhukkuboota hamaa dhukkuba tiruu isaan mudate yaaluuf gara Turkii kan imalan hospitaala seenaniiru jechuunis dubbatameera. Isaanis gama Turkii irraa suuraa gallakkisan nu erganiini hospitaala keessa jiraachuu gabaafamaa jira. Adaraa du'aa inuu godhaa jechuunis irra deddeebiin gaafatan dhukkuba keenyarraa akka fayyinu akkasumas hospitaalaaf yaala barbaachisaa gaate akka argannu abdii qabnaa jedhan. Uummanni keenya kanneen nutti mufattan dhiifama godhaa rabbii keessaniif waaqatti amantan uumaa keessan nu kadhaa jechuunis hospitaala Turkii keessaa dabarfata. Oduu simbirtuu waan tokko yeroo qalbiin nama argee bira namaan darbu aduddeen kun illee kun nama waliin jiraatti nama baqattu tuba kanaa deemnu masgiida kana argee seenaa isaa gaafannaani amata 500 dura masgiidni kun waggaa 500 dura ijaarame jedhanii mootummaa maaliitiin ijaarame isa jedhame obboleessa keenya kan na waliin jiru tokko gaafannaa maqaan isaa masgiida Biyaazit jedhama naan jedhee nuyi gara obboleessa keenyaatti deemetanii kana isinitti sulaata baay'ee guddaadha haaromfamee jira jedhanii biyya Turkii magaalaa Istaanbulitti argama. Maal jedhama masgiidni kun maqaan isaa? Masgiidni kun masgiida Beyazit jedhama. Beyazit? Evet. Beyazit jechuun immoo namicha mootiiwwan Usmaanii dawlaa Usmaanii jechuudha. Dawlaa Usmaanii keessa Ottoman Empire ta'uun keessa Beyazit lammaffaa nama jedhamu maqaa isaatti ijaarame isa ijaarsise masgiidan waggaa 500 ol ture jiru jechuudha. Masgiida yoo ijaarame waggaa 500 dura ijaarame masgiida yeroo saniitti irra deebi'ee haaromsamee jira garuu wanni isaa jechuudha dhagaan awwala kakaa'ume jechuudha. Wanni jedhamami maaliin masarat jedhamu waggaa 500 dura kaa'ume sultaan Beyazit isa lammaffaa ta'e. Malika Beyazit lammaffatu ijaarsise. Malika Beyazit isa lammaffatu ijaarsise jechuudha. Waggaa 500 caala jiraata jechuudha. Masgiidni lammaffaa isaatiin kaa'ume masgiida Beyazit ta'ini amma yeroo kana azaananii jiranii. Maashaallah. 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 Maali kana michi kun gurguramu? 15 duwwaa tokkotti ijaarame kuno. Kino 15 duwwaa tokkotti ijaarame. Mana 15 duwwaa tokkotti asike. Mana 15 kuno kuma 15 duwwaa tokkotti kana jechuun waggaa 500 dura 15 duwwaa tokkotti jalqabame eegas
akkasii 15 duwwaa jaatti immoo hin xumurame jechuudha. Wanti inni jechuudha kuma 16 fi 16.78 meetira bakka waatonni kubbeen isaa kun jechuudha. Minaara isaa kun. Maashaallah maashaallah. Minaara gurguddaa lama qaba. Maali kun immoo nyaanni kun? Miideedha. Miidee? Leebaa hin nyaadhu laa'uu dandeetta. Maayin? Biyya keenya hin jiru guddisaa qaba. Biyya keenya inni kunoo mulludha? Boqqolloo makka nu beeknu. Kuni affeellidha? Affeellidha. Affeellamee raawwee ayyan affeellidha. Affeelli nuu kennani. كلها haşlamış mı? Evet. Şamış şefim. Haşa hazır mı? Maca. Tanesi ne kadar bakayım? Maca. 30. Soddu evreinde gittik. Biri soddomu biyya kana. Diree soddomu. Biyya kana dhufu var. Biyya keenya irraa dhufa. Biyya kana hin jiru. Boqqolloo moo? Hin jiru biyya kana oomishna boqqolloon. Inni kunoo? Kun dheedhiidha. Kun dheedha. Kun afurtama kun soddoma kun afurtamedha. Kun biri soddoma mulluun. Ayyan. Inni kunoo? Afurtama. Kun afurtama? Ayyan. Biyya keenya marraa dhufu malee asitti ijoolleen isaan hin oomishan. Meeqa jechuun? Maja. Boqqolloodha. Kana? Ayyan. Inni kun waadda. Anyaan dhuka? Anyaan dhuka? Cabsaa. Angara na dhukkubsa irraa tureera waan ta'eef. Irraa tureera? Cabsaa nyaata? Beesi cabsa. San cabsa. Ajaa'iba wallaahi. Hin jiru biyya kana hin jiru kunni asirri qaalii bar waan biyya kana hin jirre nu waan kanaayyuu biyya keenya irraa fiduu hin dandeenye. Kami? Beri qabna garuu beri tun kawaya kawaya cabsina. Nyaatina kawaya. Tapi bakal naik lah. Ummato nyaatina. Asli ini kasih wani mbak. Ada di dalam. Lala jira. Nakala de. Beri soddoma. Beri meeqa barbaada michi?